Ashama harka fuunee daawwattoota furdiftoota biiftuu gadaa goobanaa haadha warraa Abiyyi nagaa keessanii sheer godhaa har'a namoota baay'eetu gaaffii nagaafataa jira yaadanne YouTube irratti sirrii miti waa'ee dheengadda baqqalee garbaa dubbate irratti yaada xinnoo tokko tuqee dhiise jechoota baay'eedhaan nagagaafattanii Kayoko TV akkamittiin badhaadhina taatee ati waggaa dheeraa sabboontu turte nama beektu turte asaan sirkaa badee bla 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 naan jechaa jirtu narkaa badus narkaa dhiisu garuu Kayoko ibsa jennoo kooti har'a isinii ibsa adeemsa koo maaliif akkan deeggaru maaliif akkan qeequ maaliif akkan deemu isinii ibsuun barbaada haalli haala yeroo ammaa irratti ta'aa jiru dhimma baqqaleen garbaa Oppidio yakama gochuudhaaf yaalaa ture haasaa irratti waan naaf hubatamerraa ibsaa ilmaan Oromoo koomentii keessanii laayikii keessanii maaloo keessan sassaabadhaati waan isin fayyadu suuta caqasaa eenyuun waa ta'u anastee seexanastee yaa ilmaan Oromoo addunyaa irratti YouTube irratti keessattuu namni biyya keessaa YouTube ni isin cinqa ani waggaa 4 kan YouTube banee har'a garuu kan viidiyoo asiin dhufee fi namooti biyyaa waan irraa itti fakkaatee dhaggeeffatu jedheen gara ijoo dubbii kootiitti Oppidio yakkamaa gochuun baqqalee garbaa yookiin wayyaaneen sirrii miti kan nu miidhe jechuudhaaf yaalii gochuu isaarratti tokkoffaa nama siyaasaa ta'ee obbo Baqqalaan garbaa wayyaanee miti jedhee haasa'uunsaa dogongoraa akka ilaalcha kiyyaatti sababiinsaa namni bishina siyaasaa qabu bor baqqaleen garbaafaas ta'e gareen gurupiin baqqalee garbaafaa yoo biyya kana qabatanii carraa argatanii biyya bushuudhaaf sagantaa godhatan ilmaan Oromoo kan du'an kan dhiigi isaanii garmalee dhangala'e kan bakkeetti tafe kan bishaanitti nume kan maal ta'e jara kana yakkatti dhiyeessuudhaaf warra wayyaanee ummaan Oromoo fixee haala kamiin yakkatti nu dhiyeessanii dhiigalmaan keenya gumaa nu godhu ragaadha namni beekamaan namni hoggansa jedhu tokko isaan miti badiin qaban jirri wayyaaneen jedhee gaafa namni beekaan tokko haasa'u namni hayyo duree biyya maru bulshuuf deemu tokko jarri yakkamaa dhadhu ragaa ofiisaatiin ofirratti ba'e jechuudha jarri amma smart yoo ta'an haasaa baqqalee kana qabatanii seef godhatanii warroota haasa'an kana qabatanii umma bor firditti yoo dhiyaasatan kanumatu isaaniif ragaa ta'a jechuudha Oppidio yakkuuf jecha dhiiga Oromoo garmalee dhangala'aa ture yakkamaa gochuuf yaalii gochuun dogongora keessaniin jedha warra hoggantoota sababii amma yaalii isin gochaa jirtanii Oppidio uummata Oromoo jibbisiisuudhaa fi Oppidio yakkamaa gochuudhaa fi adeemsa Oppidiyoon booji'amaadha sirna miti sirni wayyaaneedha Oppidio maxxanaadha Oppidiyoon ergamaadha garuu ergama sana keessa taa'ee waan Oromootiif nan hojjedhadhee yaade malee kan gaafatamuun irra jiru dogongora wayyaaneen kanaan dura uummata Oromoo irratti rarraafte kan hiite kan rarraafte kan fanniste kan gubde kan torchii goote kan miila goote wayyaaneedha kan gaafatamuu qabu wayyaaneedha Oppidiyoon dhugaa yoo walitti himnatee haqa haasofnatee Oppidiyoon ilmaan Oromoo keessa ilmaan Oromoo booji'amee boojuu sana keessa taa'ee immoo nan yaalaa nan hojjedhaa xinnoose jedhee itti dabalameedha jechuudha. Hundi keessan Oppidio yakkamaa ittanii haasoftu. Kun dogongora guddaadha. Yakkamoodha. Warri nama balleessa jiru akkuma maxxanuu tana keessa ta'a jiru. Warri nama ajjeese jiru jalatti hirkatanii jiru. Akkasuma immoo warri akka Yoonaataa fa'a. Warra akka eewwanni Haayiluu Gonfaa fa'a. Warri akka Kamaal Galchuu fa'a. Warri akka eenyu fa'a. Warri achi keessa ta'anii Oromoo keessa ta'anii Oromoodhaaf otoo hojjetanii cabsanii rakkoo Oromoo ibsuuf warri achi keessa ba'an Oppidio miti yeroos Junaddiin Saadoo fa'a achi keessaa biyya cabsanii ba'anii yeroo deeman Oppidio mini yeroos Hasan Alii fa'a Oppidio miti warra achi keessa taa'ee qabsaa ture Oppidio yakkamaa gochuudhaaf yaalii isin gootanii dhiigalmaan Oromoo Oppidiyoon maxxantuudha booji'amtuudha jechuudha yeroo sanatti of ta'anii miila tokkoon hin dhaabbanne dhugaa walitti mee ilmaan Oromoo kana beekatu qaba harraba baaste achi haasofte doomaa namni waa'een siyaasaa siin galle waan barbaadetti hikkatti haasa'uu dandeessa
دوما سمون كي كان سينوبان سياسي سراكا جلقبو كمتين كاسام مالك كتو وان برسو لندن ديسو فيسبوكي كي ساباستي واير جتاچور اسانا ليفا وري اوبيديو كيسا تاني هاتش كيسا تاني اكاتا سانيت مورمان متن تو تاني بوجاما تاني وان كان وجتا توران اوبيديو متي هر اوبيديو كما غوچو دافي وياني ولبا باسايرت وري حاله سياسه كيسا نما اوفتايرتن جچور هاتو مالي جروني سون تاكالي وما اوبيديو متي حالا ميجن كيسا تاي يرونني يماننت غداي نو دياچ كيسا دابته جچ توكونسا امته اورومو ولي گلا كاسي اوبيديو متي اتمجتيتي تيفيتي حالي توليفيتي وانتنت فيروس نتيو دويس تاكالي غوتا كينيتني سربيتو سارغانتو انتني رتي سربيتان بلسوما امي كينيتي نرغني اوغنوندي كينيا بتي بياتي گل كنافيو اني اكا الال شكياتي اكا بيفتو غداتي اوبيديو غنتو اوبيديو يكوداف اوبيديو تي يكم سيروم تي اوبيديو غافتو يونجرو مالي يكته الرتي نمي اوبيديو غافتو نجرو نما منا كيسا تاوتي نمي غافتو جرا كان اونونيو ويانيت اوبيديو اونوناتي كان ابان منا ابان ليدر يا بانكي وياني دا سينغرو ورو اورومو فيتي ورو اورومو وجين اجيسي ورو اورومو تي تركان في فروتي ورو اورومو هر هرمي كينيا ليتو نيم فيني وجيني جاجو اف دي مايرتو إسايا كمو متتاني فلمتوف ورا حرة نورتي وجهتي خلاص هرمي كأني اللي تشوف نيف النيرة يا المانو رمو وركم انتي جلا في الدي دقرت توت وان دقرتوف وان ديم توف وان ديم توبه ويانين إرمي جولة كينيام فتنين جولة يونيفرسيتي كيسا كرات تفتي برمسا كيسا أريامتي سينغام ماجي سارو جن أبتاني أباي ميديا راسير بيتو أباي ميديا خلاص سچ مي سبب راباي ميديا راتياتي مي اورومو مالي نيوجر اچرا ديبير قطني ترا ولر كافوتني اچرا تابتني واي اورومو هاسوفتن شيمون يو سلبينكو كون سلبين غوتومان وامبرا قبسون رومو سنركابالي كانا واي اوبيديو جتن كون الال شبيفتو غدات كامبرامو امس ابي ورمورمتا مرميتون ابي اونيجي كاسي جواري كاسي كمال غلچو كاسي ايودا كمبرا بقالي غربافا كاسي انيوفا ان بقالي غربافا وروت جنرال ربي علاتي قال غافي اني سنيف قبو امه اوروموتيف دي بسامي دي غافي كان غافا غلتن غافا بيراس سبمتني ندكيسان كوتا انان اتني غلتن اغريمنتي ولي غلتي حرتين كيكتن كان قبدو كناف كان رتي ولي قال لي اسرتي ورقه بريستني ولي وجم فرما كان غوتنيتو يرو دغرايتني امتا غرجراتي غلغلشتني جرا كان دوكا دابدا ماليسا جرا كان وجن دابنو تانا هينكم نجتني دغرانو جتن اغريمنتي قبدو كان امتا رتي ولي قالتني جركم كان رتي نديدان كان جنيتو ري كان كادن جتا ورقا سن قبدو ان قبدن ما ايوتو في اي بي ان ديمو جيب هوتيل سين كيسا جراتن نياتا اسني بو VIP makina sini off security sina jabu mana sinarra le kesaratan ko ko in kamna bena kan kesan gammachu ken jolen ken male dumten isin nami sana jirachu hotel whiskey mana ililli hotel kesatti ugamu jirenya kam jiratam wali galli kesa yero sana isim algaba algarra jirtu ملياني ميكا يرو برين بانكي كيسان اتقالوا لي مكا وياني رانجي جيرم لي يادقي كيسا توري يرو برين دايركتي بانكي كيسان اتقالا توري جور اكاتاسين اجابين كيسان سيكوريتين كيسان كوياني سين عرد تقالا قلتاني عرب سيساني تأجولا يرو سانا مالي في agreementi to kongo da nero whisky da fi o mana gari da fi ajabi gari nan achi fidden yas fidden isa qabanne isin duka dabbanne isin degerrati malif kana tasisa isinin jannati agreementi ke santo ko me ummata af gadi basa la fakkasitti kanaf kana jenne dabbin kenyesa yoro kana aketin wayane geggesine saba kana mo akkasitti nakagone Ethiopia mo akkasitti include lencolata dabalate dura biyat dorse kan galesa harra garo itti galagaltani gafa qeqtani kalesa malafa kaatan aldubatan iga jolle oromo isin wanta isini kenname wanta gammachu kesan argattani wanta isini titole argattani callistani tole tan
jammarii ushummaa tole gammachuu jira ammachuu jira dhungachuu jira maaltu jira isa gootan dhiiga ilmaan Oromoo akkaataa itti dhume sana. Anamma Abiyyi deggeraa Abiyyi duukaa dhaabbadhaachuun sababa malee maaliif uummanni Oromoo dhume? Sababa sana lafa kaa'attanii isinoo beektuudha dhee namni isin duukaas harka ammas isin duukaa harka rukutaa jira. Uummanni keenya isin duukaa dhaabbatee kan sirbaa jiru ammas isintu nu gara tokkotti nu oofa jedhee jira. Agreementiin keessa maal ture yeroo sana? Kanarra amma immoo disagree kan taatanii irratti duulaa immoo jettanii uummata keenya irratti kaaftanii boraara kolka kaaftanii mileenaan kan lakkaa'amu ajjeesisuuf deemtan disagree kan irratti waliin galle keessan kaayyoon keessan immoo maali? Siniingal warri Facebook irraa na arrabsuusi maaloo itti maaliifi sammuun keessan waraqaa adiidha jechuudha waan isin irratti xaafan duwwaadha. Isa chaborummaa ani immoo sabor sirra ga'uun har'a hunduu keenaan jedhe iyyuu malee bor waan sirra ga'u naasaa'eera hatiin galu kun dafee. Maali rakkoon keessa maali irratti? Amma Abiyyi deggerii abaluu qeeqee miti. Namni tokko namni siyaasaa tokko gaafa dhaqee biyyarraa lubbuu isaa kennee du'a isa ta'u maali isa ta'uudhee furatee biyya isaatti galu. Ila Itoophiyaa deemsisna haala kamiin deemsisna Oromiyaa deemsisna haala kamiin deemsisna haala kanaan deemsisna kun irratti walii galuudhaan yoo maal irratti uummata keenya irratti yaada walii galuudhaan ni kaawwanne akkamittiin namee barate tokko agreementii malee maali qabalee keessaayyuu sukkaara kiiloo tokko furachuuf quba yoo harki keen barreessine qubatti sifarramanii sii kennu akkamittiin lubbuu uummata kanaa agreementii tokko malee sassaabamtanii dhaxxanii itti galtanii har'a mootti nu galchitanii ka'aa kana godhaa jettan lafinni isin irratti yaadni keessan agreementiin keessan hin jiru yeroo sanas immaanne ajjaabitu isin dudduuba jira makiinaa VIP ooftu ajjaabitu isinii jira hoteela isin keessatti wiskiin taaksii malee isinii gala biyyatti. Wiskin information har'a nan dubba yeroo baay'ee yoo dubbatanii na artu dubbachuun dura itti yaada yeroo baay'ee maaltu nagashi kana maaltu nagashi dhiisi kun nan baasu kun nun baasu kana jedhee maal la godhachuu keessatti qabadhaan bitamtu ergamtu yeroo dur abalu jawaartu si bitate maal odhattan jawaara kana bitate nan bitanne ni beeka yeroo shanee bitate tan isaan kana badhaadhinnis har'a kana bitanne ni beeka. Garu annamaaf bitamuudhaaf dhaladhee hin beeku hin dhalanne so kanaafiyyuu har'as borisi isa sichitte afuun isi yoo achi walii galtanii wanti isinii tole manni gaariin isinii jiruun gaarii isinii kennamee wantallee isiniif ta'ee haalli isinii mijatee adeemsi keessan ajjaabiin keessan wantallee keessan isiniif mijatee isin hin duutan kan du'u ijoolleetitti amma see hudduu kee bagaara kee jettu as jalaati kan nu fixxu jechuudha kan nu duraa dhumtu. Ati harka irraa duwwaa ol qabdee duute jechuudha. Bishaan gabatee irraa taatanii dhaabbata dhabdanii waan deemtaniif ofii keessanii jalqaba of qopheessitanii jirtanii ijoollee uummata Oromoo ficcisiisina. Gara fuulduraattis ganaa isin mudata. Hamma jettanii wayyaanee nagaa baasuu walaba baasuuf rakkattu. An oppiidiyoon wanjala hin hojjenne wayyaanee oppiidiyoon kan dhondhonnate kan suphate oppiidiyoo wayyaaneedha. Waan ngoone nami beekan tokko nami biyya bushuuf deemu tokko wayyaanee waan ngoone yoo mayyuu isaa waa isin ngoone ta'e waan ngoone tare kamittiin ragaa of irratti baatu isin ngoone film aktarii keessatti movie keessatti aktariin hindu warra jalaatu ajaakerootatu dudua ijoolleen ajaakeriin university keessa bor dhalattee ol guddattee nama taatee bor waan tokko nu buustu dhumte dirqama isin duu qabdu. So kanaafi Abiyyiin akka Abiyyiitti qeequu dandeessu wanta irratti walii galtan ammallee borillee walitti naasoftan maaliif walitti naasofne isa dhaxxanii yaadagee wajjin Tigree wajjin mari'attan maaliif Abiyyi wajjin hin mari'an? Ergi Tigraay wajjin immoo walii galuu dandeessu ta'e Amaarris nama Itoophiyaa sana maaliif isaanii wajjin waliin galle? Namtittii seeqeessii sana jechuun ni Amaar isaanii indeggeru miti yaada sana nama wajjin warri jiraachuu barbaadan jiru Amaara keessas saboota sana wajjin mari'an sabi mileeniin jaamaale sin godha soddoma wajjin isa borisin fayyadu yoo sin irratti kee waa godhu isaanii wajjin maaliif hin mari'an ergachi deemtu ta'e Itoophiyaadhaaf deemtu beera sabii keessaa tokko yoo hambiftanii isa tokko wajjin dhaabbattu ta'e kaayyoon keessan maali?
adeemsa keessan sirreeffadhaa. Ammaan booddee garuu YouTube irra yoo na'u akkuma ittiin badhaadhinni naa kaffala asiin naa kaffalu asiin hin dhufa Facebookidhaan. Afaan mi'eeffattanii gara jaallattan hijaakirooti warri Facebook irraa editoriin garuma jibbu warri baacoo hojjetu garuma jibbu warri duula irratti banu garuma jibbu baalaansii jedhan isin bira hin jiru uummanni Oromoo. Baalaansii giddu galeessa borimmoo hin qaanoftu. Tuna argitu inni natti bilbiltu kunoo sirratti hin cufala asiin bilooksii godha. Haasaa konna dhaabsisuu fi borimmoo hin qaanoftu. Inni har'a Oromoo dheengadda dhugaa waa'ee Xilahun Gessasee dhaggeeffadhe akkaataa itti inni gosa isaallee wallaalee fira isaallee wallaalee amantii isaa wallaalee akkaataa itti namni biraa gosa namaa wallaalchisee eenyummaa isaa nama wallaalchisee nama Oromoo ofiin jechuu akka wallaalee namni gabroomaa ture. Har'a Abiyyiin Amboorra dhaqee iddoo biraa dhaqee ilmoo isaatiin kakatee an Oromoodha jedhee isinii qarata. Oromoon an Oromoodha ana amanaa. Sabni biraa garuu Oromummaa isaa wallaalchisee of godhee ati Oromoo miti akka hin jenne taasisee furatee deema. Dhugaa Rabbii mee maankoo buusee hin bo'e gaafa calluma dheen dookumentarii Xilahun Gessasee kana keessa darbinee dhufne har'a walitti Diina Oromooti naan jechuudhaaf narratti bilbilta jechuudha. Utumata siin na dhaggeeffattuun bilooksii godhaa qoy. Hoo ilaali. Nargitaaf. Diina Oromoo yoon ta'e ilaali bilooksii godha. Diina ta'uu koo beekte maalirraa fuuta. Ani nami kudha yoo na deggerte nagaa yaada koo dhaggeeffatte na deggeroo ta'an tani qeequs ta'e. So kanaafi yaalmaan Oromoo warri Facebookii kanarra jirtan. Facebookiin kun 0 santimii isiniif hin kennu. Kan salphatu sidha. Kan bakkeetti hafu sidha. Kan hojjettee galtee keessatti ijoolleen biyyoota garaagaraa keessa jirtan. Jireenyi keessan bordeemtanii galtanii waan itti hojjettanii hin qabne. Ana baluu deeggarii tuunte waan deeggartuuf adda baafadhuu beeki. Waan adeemtuuf adda baafadhuu beeki. Waan deeggartuuf maaliif akka qeeqtullee adda baafadhuu beeki. Ilmaan Oromoo ana nan fayyaddan wanti kun aangootan. Abbaa barbaadde deeggarii ati kaleessa maaliif deeggarii naan jette har'ammoo maaliif dhiisi naan jette dhigaafachuu danda'in sodaatiin malee kaamiti. Abiyyi amma yoon deeggaree Abiyyi qunceerraa kaaseen arrabsaa deeggara. Mana kootiif mini kan inni isa deeggaru. Mana koottiin godhachuun mini siin akka inni si fayyaduuf. Warri biyya alaa jiru waan tokko isinitti hima. Yoo rakkataa mini karaarra ciisee karate biyya alaatii galee isinii wajjin nama jiraatu hin jiru. Karataa biyya alaa ta'ee jiraata maleessa. Sinumaaf kan hudduun kee jedhamu ati har'a na hubachuu dhabi malee sima mataa keetiif hin iyya. So kanaafiyyuu haalli amma itti jirtan haalli amma keessa jirtan haala dukkanaaf haala suukanneessaa keessa jirtu. Gaaffii isin amma miidiyaa irratti gaaffii ani isinii qabu. Beektonni Oromoo warri miidiyaa irra jirtan warri biyya bushinattanii yaaddan. Kanaan dura gaafa biyyatti galtanii obbo Abiyyi yookiin Dooktor Abiyyi yookiin Piraayim Ministeerii Itoophiyaa wajjin otoo Whiskey keessaniin buufatiin otoo manni isiniin kennamin utuu VIP makiinaa isiniin kennamin utuu security'n isiniin kennamin dura utuu hudduu keessan gadiin taa'in dura bu'ee biyya keessanii akkaataatti biyya keessan bulchitaniif akkaataatti biyya keessan gara fuulduraatti deemsita maal wajjiniin walii galtan kana uummata Oromooti ibsaa. Maal wajjiniin walii galtan walii galtee waraqata mallatteessitanii waraqata irratti haasoftanii qabdu. Yoo waraqata irratti haasoftanii hin qabdan ta'e yeroo san akkamittiin uummataan deeggaraan hin jettan. Yoo waraqata irratti immoo da'aan mari'attanii mareen keessan sun hin cabne ta'e immoo har'a immoo maaliif itti galagaltan. Walii galteen keessan sun ta'uu baate maal irratti wal labdan isa jedhu
dirqama uummanni Oromoo anaaf jettee toon ta'e mataa keetiif yaada kee ciisiiti of gaafadhuuti yeroon an sitti haasa'u sababa namaatti deeggartu cuquuf natti aaruu dandeessa. Maalii fi jalqaba maaltu ture walii galteen keessan fakkeenyaaf ama addi bilisummaa Oromoo adda mataasaa laallateedha kaayyoo mataasaatii qaba. Warri kaan warri Itoophiyaa bushina jedhanii Itoophiyaa keessatti Oromiyaa mirga eennadhanii karaa nagaadhaan deemna jedhanii warri of qopheessanii galan kaayyoo isaanii duraan maal ture isa jedhu gaafachuun dagatina. Kaayyoon jara maal ture? Akkamittiin isa jedhu. So moo yeroo duraanii wanta sana kekkenanii wanti sun jalaa deebina maali dhugaa isiniin jedha baankiin keessan daayirektii akkaataa isin irratti galee birrii miliyoonaadhaan akka inni baankii keessan irratti galaa ture wanti hundaansaa intini jira Oromoo bishaataatu Oromoo beekaatu Oromoo garee hin qabnetu nama baratetu nu keessan jiru malee wanta isiniif ta'e hunda keessan maan akkaataa isaanitti isin jiraachisaa turan achi keessaa baasee isinitti taasa maaliif obbolaan keenya Oromoon baadiyyaa keessaa utuu nyaatiin maaliif dhuma jedhee qophaa'ee nama sin gaafatu hamma guyyaa argamutti garuu achi galagashaati itti taphadha. Kuuloon ta'e rambo. So kanaaf iyyuu haa ta'uun ta'ini ka deeggarsa maaliif deeggartaa? Biltsiginnaa akkamittiin taate kaayyoon kee maaliif jijjiirame kaayyoo ganamaa gaafattanii እንደ ጎማ እንደዚህ ተገለባብጠን ግብ እስኪገባ ጎሉ እስኪገባ ድረስ እንቀጥላለን። አብይንስ ተውባናን እንቀግና ሙጫ ከኛ ምን ወልሞት ተፈረምነ እንገለን ነው እንትፈረምነ አከመት እንደገረ ያን ሳውኑ ተውባተ እንቀግና ትገለገለ አቂ ለፈት በለቀ ብሎኪ በርባዴ ብሎክ ሲጎዱ ሶ ከናፊዩ የአልማን ኦሮሞ ኢትያዳ አንደ ገርሰ ከሰን በርባዱ ደግር ማለን እንትጎዳ አንደ ገርሰ ከሰን በርባዳ መሰበብ አንደ ገርሰ በርባዱ ማን ማስተራቲን ቀቡ በኤች ዲግሪን ቀቡ ሴቶች ጉዳይ ላይ ተውዳፊ ቆበቲ ስሪት በረሱ ዋንተ ቆን በርባዱ ገሩ ሰበባ ኢስኒ ገርመሌ ዱተኒ ገርመሌ ደጠኒ ያዋላምተኒ ዮን ለ ዱፌ ቲሸርቲ ኩማ ተቆተም ሲሴ ሚሌኒ ተቆተም ሲሴ ዱፌ ኡመት ኦሮሞ ሚሌኒ ፍሩተመት ጉርጉራዴ ተኮን ከሰ የልቡን ጅራት ተነፈየዱ ቢዝነማ ቢዝነሲቲ wanto ko fides nit gurguradhe sinira argachuun ndanda kana ala siyasa mootummaa deegire mootummaa waana kenna dhe yaado amma yeroo baay'ee lafa dhabdee yodani akakaayyoon ko abbaa lafaati an lafarraa dhimman qabu jireenya koo keessatti moofiifindee keessan jiraadha magaalaa guddaa keessan jiraadha dhe yaadeen beeku so sammuun keessan akkatti yaade beek anutu rabbina jiraasise ndaa qoorsiise raawraawsiise saadhalchisiise maal jedhee qixxaafa qixxee marqaa koo nyaadhe baaduu kosatti siisirra dijettu jireenya akkasii faana waan nambeettan sababateef an jireenya lafa huween beeku lafa maallaa godha ingada lafa miti mana koo keessaa yu barcuma irra taa'uun sodaataa ture malla waan akkasii rabbiin beeka maallaa godhana lafa ettuse rakkoon keessan Oromoon akka waan lafa qabu lafa furatte maali lafi kun Oromoon lafa dhabe miti lafa saarratti akkaataatti nagaatee irra jiraatu dhabe maleessa maatii tokko sagal kudhan taane gisiree madabii biyoodhaan dhodhomamte irra raftanii beektanii madabii dhoqqeedhaan ijaaramte achirratti tarree gallee 3-4 qamisii harmee keessanii uffattanii aan uffadhee rafee beeka hin beektanii sana keessaa dhumne maal goona waa'ee lafa kan dhabne amma nageenyaaf walii galteef tasgabbii dhabne hin beeku jenereeshinii ammaa sin soofaa ispoonjii farra raftanii beektuun soofaa miti gasaa irra see nama quqquttu harkaanaan daqiidhaan naamtu irratti hin guddadhe lafa maali lafi lafaafin boyna jalqaba man amma rakkoon keessa maayni utuu birriin qabaatiin surree hidhattan utuu surree birriin qabaatiin moobaayilii battan kanaafitu amma mul'afatu sina feddootee waa'ee lafaa sooftu ani waan akkasiirraan tin qab lafarraan qabu so kanaafiyyuu abiyyi qeequ abiyyi deeggaru abiyyi maal gochuun mirga mataa keessanii ta'e abiyyiin immoo garuu Oromoos akkasii yaaddan dhiisee waan biraa taasisee ganaa isin saalfachiisan hundummi keessan deebitaniisa ilmoo isaatiin kakachiistanii an Oromoodha jedhee gaafa yaasa'u isin immoo har'a saree kuulloo bitamaa ergamaa isin dabarsitanii namatti kan keenya dhani warra furatan jiruun furatu of wallaalchistu nama akka isin himatullee hin barbaaddan ilmoo Oromoo akkamittiin an Oromoodha jedhee namni isinitti kakata maal akkasiin gootaniif
maal akkasin buuftaniif namni sidii kakata oromoo ta'uuf maanni wanta argatan oromoo ta'uuf yoo ta'e isuma sin taatan feesbuuk irra teessanii dararamtu har'a moo deemtanii abbaay miidiyaa irratti xiqqettanii guuttanii kaleessa warra oromoo ajjeese kaleessa warra oromoo fannis kareessa warra sidditanyaa sin godhe kareessa warra lafallee hojjetattanii maasii namaa keessa barattanii fixanii dhagaa kobilistoo guurtan warra akkasii sin godhe har'a isin immoo warri barattan miidiyaa jaraa irratti biizii gootanii miidiyaa jaraallee guddistu miidiyaa oromoo kello media set in dodin gadda warri qaban ijoolleen eewni tasfaay mucaan kan abao Egypti raw jetu iddo bira kan oromolleen guddistaniif media jaraalleen guddistaniif kan abbaay media warra kan tigroota warra eagle man oromoti tabataa ture tigreetuun taane ti yaadegi warra waan ishin goote irratti sirbitoochi deemtani tich isin jibbe ati wallaggaa miti ma wallaggaa akkasitiin arrabsite maal laa godha wallaggaa lafa itti dhaladhe nama wanta ni godhutti qeeqa malee samala godha gandi utuma moo media ijoollee oromoo warra babbanatanii jajjabaatanii barnootaan illee interview gochuullee danda'a achirratti gargaaranii guddisanii nama jala gadi buutee deemti nama rabbi xinneessee eenyu guddisu namni isin jala dhufu media ijoollee keessanii guddiftanii achirratti laxxanii naasoftanii namni sin jala dhufe sin jala isiniin dhumnee sinirratti haasomnu jedhaniiti maa hudduu namaa jala profeesara doktora maaloo jinni hammi keessan hudduu namaa jala fiiddu maal lama guddaa salphate rabbi naman taasi nama oromoo rabbi sin salphise rabbi sin xinneesse lama jala de akkamottiin isin mana namaa keessa deemtu kaleessa ijoollee keessatti wareegama kaleessa warra maaloo tasfaayun camadaafaa warreetta maali xinnoo isinitti nagaamanii mucaan miilli citee fundura keessan ta'u kun xinnoo isinitti nagaamu akkamittiin isin kaleessa obgumaan isaanii irmiin isaanii ijoolleen dhumetuun baafatiin miidiyaa jara kana dhugaa rabbi amaarrinatti tolte goota haadha isheeti miidiyaa jara irratti guyyaa tokko argitanii beektu kondeemii see oromoo jedhani abbaa argiteetti jala deemtee lattafamte barnootan fudhattanii silleen colataa farra barnootan fudhattanii daawud ibsaa farra eenyutu isaan gargaara eenyutu isaan deeggaree fide umman oromoo ofuma isaatiin keetu rakkoo kana sadarkaa kanarra ga'e akkamittiin nama jala fiiddu namni baqa isaan birrii qabu isin immoo sammuun keessan abiyyi miidhuudhaa fi abiyyi kuffisuu fi julqaba Tigree wajjin dhaabbachuu qabdu isaanii wajjin aluulaafaa dhalannee ija keenyaan hin argine jala deemta shame on you maaliif abiyyi jala deemtan qoda isa jala deemtan maaliif abiyyiin gorfitan please ettanii maan karattan amma dadhanii nama mileeni nama finfinnee tokko yoo amma biyya sanaan ga'uuti maaliif isaan jala deemtan an jaras jibbaan jedhu jaras akka namaatti hin jaallannaan deeggara nama keenya iddoo ta'eef garuu maalumatu jara jala sin deemsise maalumatu miidiyaa jaraa sila sin geesse Itoophiyaa keessa teessee Oromoon walii gallise Oromoon tokkoomtee ootte Itoophiyaa akka barbaaddetti bulchuu dandeessi Itoophiyaa sirreessitee ergachuu dandeessi Itoophiyaa akka garaa seetiitti jiraachisuu dandeessi isin waliiyyuu galtanii gadi hin buune aca barbaarummaa keessan naaba bishina siyaasaan qabdan onnee malee attam namni beekaan tokko gadi ba'ee yaadegi waan hin godhin qabu oppidiyoo jibbiin sarraa qabdan jibbaa akkatti jibbitan namni waan tokko waliin mormu wal tuffiin qaba garuu isaan jibbaaf jecha wanjala jaraa fuutanii asirra kaafu namni ashkarii sarratanyaan mana namaa akkamittiin abbaa manaa dhiistee namni gaafatamu sarratanyaan akkamittiin gaafatamu oppidiyoon booji'amaa ture nama booji'amaa ture achi jala dhaabbatee akkuma sila jalqabaasee ummataaf bu'aa tokko buusaa laa ta'ee yaadaa ture. Bu'aa tokko nan buusaa waan tokko nan fayyadaa gara fuulduraatti xiqqoo seenan deemsisaa na yaalaa laata jedheetu oppidiyoo yaale malee maal xinnoon saalfattanii isin oppidiyoon hamma oppidiyoo isin utuu warri alaa jabina qabaattanii utuu warri adda bilisummaa Oromoo jabina qabaattanii gosaa wal nyaachuu baattanii gandaa wal fixuu baattanii oppidiyoon silaa lafatti baqatu mannoo isin godhate isinitti galee isinii wajjin dhaabbatee qabsaa ture isinuu achi wal cabsitanii isinuu achi wal fixxanii isinuu wal dhabdanii isinuu walitti galagaltanii isinuu wal fixxanii yoo dhugaa walitti himne isin mataan keessa warra laltan Oromoo meeqatu isin harkatti lubbuudhaan dhabame hammattiin engada waa'ee boleessa kootiitti gaafadheetu nama meeqatas bee
obboleessi koo keettiin dhabame obboleessi koo keettiin dhabame obboleessi koo yoo gadi baasanii mana hundaanuu qosoqosamu waan meeqatu isinirra jira isinuu warri utuu isin warri har'a goota taatanii jara tuffachuuf jettanii utuu isin jabaattanii wal qabattanii harka wal qabattanii tokko taatanii deemtanii oppiidiyoon sila akkas dhadhabaan ta'u jabaa kana caalaa ta'a isinuu faayidaan qabdanii isinuu waliin ijaarree isinuu waan tokko bu'aa tokko waan qabdanii qabdan har'a garuu isaan qeequudhaaf intini am commenti ke dubbise yaada keessin kennu nama dur akkasin beekumsa beekamtii argachuuf yaada natti kennitan bare am inaasa waa'ee kee miseejii garuu arrabsoos ta'e deeggarsa haasa'e barreessaa waan barbaadan naqeeqaa miseejii naa ergaa irratti yaada isinii kenna nama yaada deebisuudhaaf ani waan inni isinitti deeggarsa barbaadee naasa'u maallaqa barbaadee isinitti naasa'u garuu naannee bor waan si ga'u oppiidiyoon obboleessa kee miti maali yoo dhugaa dubbanne hundi amma warra amma jedha maqaa isaanii yoon isinitti muu baadhee qaxartii oppiidiyoo baratee fixee hojjetaa ture jechuudha oppiidiyoo jechuun nama garuu nama ijaarsa wayyaaniin ijaarrate har'a garuu of ijaaruuf akka inni tattaafatee of dhaabu gochaan jirtan bor immoo itti qaanoftu warri har'a wal cina dhaabbachuu dadhabdanii gama biraatiin gama naan facaatanii jarris gaafa isin argatanii karaa ittiin isin laga dhimma isin barbaadaniif isinirraa argatanii jedhanii uddutti muka isin cabsanii gala isinitti galu warri Abiyyii wajjin mana keessan keessaa wajjin dhaabbachuu hin dandeenye saba biraa wajjin ani saba biraa wajjin takka jibbinsa tokko hin qabu saba biraa wajjin dhaabbattanii utuu bu'aa buuftanii gaariidha garuu saba biraa wajjin dhaabbattanii nama biraa kuffisuuf nama keessan balleessuuf nama keessan harcaasuuf yeroo deemtan salphina isiniif so yeroo baay'ee gaaffii akkasii ati oppiidiyoo taatee maaliif taatee nama baay'ee si jaallatu waggaa 5 si jala deemee ati goota akkamii turte sanaan jettaniif kaayyoon koo kan kaayyoo isaaniin dhabe waan isaan irratti adeemaniin dhabe maaliif akka dhufaniin dhabe eessa akka kaane eessatti akka deemaniin dhabe sanatu nu dhabe kanarratti akkas taanedhanii waan ibsa isinii godhan hin qaban deemna ምንድነው ይሄ ኃጢአት ነው እንዴ ውስኪና መኪና akkamiitu kenname yeroo sana yoo deeggaraa nu jechaa turtanii hundi keessan nu ta'ettanii harka rukutaa turre har'a maaltu dhumnaan gala walitti galan isa jedhamuudha malee hangaaffiin koo gammachuun isaanii anaaf gammachuudha qabsoon ijoolleen dhiigi keenya dhu isin geggeessee galmaan isin geeraa ta'u gammachuun keessan gammachuu keenya kaleessa yeroo gaarii turtan tokko ala dhuma dubbii waan isinii himuu barbaadu ilmaan oromoo gaaffii isin dhiyeessu Itoophiyaa jala jaajjineetu amas Tigraay wajjin dhaqanii ijaajjan jirri kun ajannu Tigraay wajjin yoo ijaajjan amas Itoophiyaa ijaaruudha cituu miti amas isin kana adda baafadhaa deemaa isaanii wajjin amas Tigraay wajjin ijaaru isa booddee dabuubiinis keessa jiradhu sababi cuudhu waan tokko isin gaafa goomsan sababi bicuuf jala qabne isaanii wajjin warra sababbo rakkataa saba maalte o namni tokko yoo rakkatee jalqaba ofiisaatii of baasa ofiyyuun baamne waa'ee nama rakkataa biraaso nu yoo rakkataa jirraasi saba rakkataa wajjin ammas waagidaa waamales Itoophiyaummaadhuma kun yookiin amaaruma wanti jibbantaa amaara keessaa baachuudha amaara keessaa beechuun akkuma iltiraa gar tokkoon jitti malee ammas walitti qabaa deemaa jirra jechuudha sana keessa achi kan Tigree fuudhee jira kan Sidaamaa fuudhee jira kan maal fuudhee jira kan Amaara fuudhee jira jechuudha ammas waluma keessa jira jarri kun ammas Itoophiyaa biraa tokko ijaaruu deemaa jiru dhuguma yoo dhuguma kutatanii isinii wajjin ijaaruudhaaf barbaadanii maaliif bosonatti galanii namicha sacha kutatee Oromiyaa bilisoomsa sana duukaan dhaabbanne tokko gaafadhaa qoosada wal biran darbina Abiyyi deeggaraa achaan jiru Abiyyi deeggaruun mirga keessanii ka wajjin dhiisuun mirga keessan an waa'ee nama baluu deeggaraa baluun deeggarinaa jechuun barbaadu yoo dhuguma Oromiyaa bilisoomsus ta'e qoodi Tigraay dhaqanii yookiin Eeltiraa dhaqanii yookiin Jinnii dhaqanii maaliif namichicha sabosona yeroo bira hiriiranii yoollee caakkaan nan dhodhanii waan barbaachisuun bira jaajjanii jabeessanii Oromiyaa bilisan baasan tokko ammas Itoophiyaa biraa siin ijaarraa siin jiru siin Itoophiyaa biraatti ijaaramedhe saayikooloojikaalii sammuun keessan qophaa'ee raddoo ta'eef du'an sodaattan warri ijoolleen uummata xixinnoo kun jechuudha warri ijoollee xixinnoo kun du'an sodaattan yoo du'an sodhin duutu sababni isin duutaniif maaliif ija so kana gabaabumatti kan isiniin jedha warri qabsaa'onni Oromoo
waan qabsooftaniif waan warri deeggartoonni waan deeggartaniif waan ta'eef jar wala majjira oromoodhaaf kan fayyadu Itoophiyaa keessatti nagaa jiraanna Amaarres dabalatee Tigrees dabalatee Itoophiyaadha jira wajjin haala sinii mijatee walii galaatti biyya sana fuulduratti deemsisaa Oromiyaa immoo sinii bilisoomsina oodhan immoo sababaan Tigraay dhaqanii wanti ashaafreen jedhan hin qaban namichi caakkaa keessa yeroo tokko jira isaa wajjin dhaqanii dhaabbatan sobanii arraba miyaatanii asiinis isin oromoodhaaf jajjina asiinis akka jedhanii achi deemanii deemurra waa lamatu qaba oromoon waa lama citee abaawsa jedhan isa bosonatti galee dhaabbatee gardeeggaru achi deemee Itoophiyaa keessa jiraanii harka Itoophiyaa keessa warri Itoophiyaa keessa jiran ono obiidiyoon nu ga'u Itoophiyaa jaarraa warreedhaan kutadhaati achitti galaa namichicha deeggaraa nama wajjin dhaabbadhaati Oromiyaa nu bilisoomsaa namichi bunjiru tuusin tokko taatanii jalqabatu Tigraay hin deemin dura Kamaal Galchuu Daawud Ibsaa Baqqalee Garbaa Maraaraa Guddinaa hundi keessa leencolataa wal qoqqooduu dhiistanii tokko taatanii waan addaa tokko Oromoodhaaf ijaartanii kun olaannuti kanaan dhufne uummata Oromootiin jettu ta'e jalqaba kan isin deeggaru ana jalqaba kan isin deeggaru garuu isin wanti tokko isin hirkan jiru waliin ijaartanii aasaadhaan kan biraa kan isin jechuu barbaadu yeroon filmaatettanii Harargeerra eessarra deemaa turtan wallaggi dhiigaa ture yeroo namni miliyeenaan isinii ba'ee isinii riiree isin duukaa dhaabbate harka rukutaa ture harka nuu rukutinaati wallaggaa firii jedhaa jettanii uummata carraa argattan sanaan hiriira nagaa gara jaraatti akka ba'anii jarri wallaggaan rakkoo keessaa waraana harka waraanaa keessaa ba'u akka godhamu gootaniitti hin goone gujii yeroo sana yeroo isin firiidamiidhaan mileeniin ba'ee isin simatee qalee hooy isiniin jedhu yeroo sana jaraafis gujii firii akka jedhu jettaniittu hin jennu so isin eegee dadhabee waan hin deeggaru dhabee kanaaf isin irraa calleesse malee an amma jibbiinsa keessan hin qabu ammas yeroon jira waa lama qabdu carraa isin Oromoodhaaf qabdan keessa waa lamatu jira waa lama sana keessa yookiin Abiyyi majabeessa Abiyyi deeggara uummata jalatti nagaa godha uummata akka inni diinagdeedhaan guddatu godha uummanni akka inni jijjiirama tokko qabu boris hin fayyada Abiyyi deeggara Abiyyi jalatti jabeessa yookiin immoo miti yoottan namicha bosona jiru kana deeggara sababiin isinii Tigraay dhaxxanii Amaara diina godhattan tokko hin jiru waaqidhaa waa mallisiidha isaantu warri kaleessaarra dhiibamee rakkoon itti dhumnaan galan malee kaleessa kan torchisi godhaa ture wallaayee ofii kiyyaan hin deeme gaafadhe yeroo isaan jiran biyya keessa biyyoota Oromiyaa hundaa keessatti kan qabeenya hamma kobolistuu dhagaasee caccabsanii dhagaa gurguratanii seeme dhagaasa gurguddaa see shifii see maaloodhaan dhagaa gurgura simmintoo maal Oromiyaa keessa abbaan kaampaanii jara dhagaallee mana biyya kee keessa dhaabbattee dhagaa waqartee fi caccabsaa fi oolta dhagichi biyya kee keessa yookiin mandii ta'a yookiin najjoo ta'a yookiin qilxuqaarraa gaxarii ta'a yookiin asoosaa ta'a dhagaa keellee caccabsitee saafiyaan gurgurachuu hin dandeessu dhagaa caccabsaa waltee birrii 2-3 furatte barattee fixxee dhagaa caccabsaa turte inni kan mana hidhaa jira beekamaa sammuudhaan hidhanii sakaanii nama kana godhee har'a ijoolleen keenya ijoollee wallaggaa beektonni wallaggaa achi Tigraay dhanneetu interview godhamnee wajjiniin haasofnee biyya keenya jijjiirradhanii yaadan uummata keenya sammuudhaan du'e jarri immoo waan nyaatanii baraniif sammuudhaan uummata du'e akka qabnu iddoo beekaniif waan dur walitti qabatan guuranii dhufanii uummata keenya gabroomsuudhaaf dudduubatti hin deebi'anis ni jedha kana kanaafinis ni deeggaru aangonumaa miti waan saba keessanitti deebi'aa gaafa saba keessanitti deebitanii siyaasallee onneedhaan hin hojjetamu aan feesbuukii dhaddooteef onneedhaan yoon isinitti duddute kan koomaa mini tooftaa baradhaa akkaataa taasoftanii keessattuu obbo Baqqaleen baay'ee dogongora guddaa keessa jirtu Abbaay miidiyaa irratti oppiidiyoodha kan nu miidhaa ture wayyaanee miti jettanii gabaasoftan nugaa nama siyaasaa keessaa nama fayyaalessa nama qulqulluu ammallee warri kaaniin gurguramee basaasa ture maaloo jettan soba Baqqalaan kanan qabu qulqullummaa Oromoo qaba maybe bishina siyaasaa tooftaa see Oromummaa qulqullummaa sana keessa dhadheen gaddallee aseera rakkoo jiinii qabna jedheera malee hin qabu Baqqalaani
akkamittiin OPDO jibbuu mirga qabu OPDO qeequu kara barbaadaniin qeequu qabu akkamittiin abbaa miidiyaa irra dhaqanii OPDO xinneessuuf jecha wayyaanee natsaa baasu isinoo borru yoo deemtan dhaxxanii nama biyya bushuuf biyya qabattanii Itoophiyaa sana gaafa qabattanii harka keessan gala gashitan warra dur dhiiga ijoollee Oromootti taphatee seeratti nu dhiyeessuuf deemtanidha. Akkamittiin obbo Baqqalaan irra gadi ba'ee abbaa miidiyaa irratti wayyaanee miti OPDO kan kana nu godhaa ture jechuu danda'a. OPDO no nama booji'amaadha nama dhaaba mataasaa qabu mini wayyaanee dhoo kan masakate kan leenjifate kan woon godhe isaanu abbaa ijoollee wayyaaneeti akkamittiin akka jechuu danda'an bora eenyuun dhiyeessuu fire seerumtu akkamittiin ajajee OPDO gaafatare soo kun dogongoraa wal gorfadha siyaasa keessan bilcheeffadha nu waan barbaanne gabbaanee balaqqabnaa isin warri biyya bushuuf deemtan haasaa keessan tarsiimoo isaa eeggadhaan isin jira halkan gaarii qabaadha galatuuma. Kulla nama miti ayyaa wallahi babbareedduu akkamii qaban kulla jettu Ugandaan Ruwaandaan kan keenya illee falmaa irra miti hin argitu abii ani si duukaan jira an tokkittiin koo si duukaan jira hin bulchitaa Oromoo gammachiistaa bakka itti deebistaa wanta isaan barbaadan gootaa fi wajjin dhaabbattaa deebitee hunda sirratti duulte kan akka ati qaanessitee deebee goota leesiin jechuuf akka isaan itti saalfatan hunda abdiin qaba jabaadhuun siin jedha amileen siin bu'een siin jedha yeroo gaarii.